Ashama akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube marti keessan siniin jecha Qiddoo YouTube akkuma barame subscribe like gochuun jabeessaa siniin jechuun jaaladha. Warra YouTube qabdan immoo comment na barreessaa akka maatii siniif ta'u akka ani wifi hin qabne sinitti meera waan ta'eef siniin jechuun jaaladha. Sargeen maatii siniif ta'a jechuufani. Haa ta'u malee egaa Abrahaamii yeroo darbee Ruutaanii indallante. Isa kanaaf immoo ati kiyyasi dubartiin yeroo kana haaruu hin qabdu tasgabbaa'uu qabdi kunuunfamuu qabdi naan jette waan ta'eef guyyaa har'aa mo'e hordoftoota kan nama ajaa'ibu jechuudha. Dhaqeenanii sifaanan ciisan jedhaanii waan ishiin jettuni ilaalaa yoo jedhu dubbate jechuudha. Egaa akkuma jedhee inni dhaqee jechuudha manuma saaqatee gaafa ola seenuu ishiin hinnaate akkamitti dhufuu dandeesse maaliif dhufte maatiin okkooqee jiru jetteen jechuudha. Egaa abbaayyeen ishimmoo hojii holu waan ta'eef isaan malee egaa hundumayyuu argeera waan ta'eef amma kana waan isatti ulfaatu hin taane jechuudha. Sana dura garuu jechuudha Ruutaa faanayyuu araaramuu yoo baatanii saatuma kana yeruma kana jechuudha maal qaba yoo gaabii lama dhaqee bitate hiriyootuma isaa warruma wakabu kana faana dhaqee gaabii irra buusee dhiifa manaa godha jedheeni akka bakka akkuma barbaade seenee yoo bahee jechuudha. Dhokachuu kan hundumayyuu maaltu fide isa biraan immoo Ruutaan siif garaa kutatteetti. Inni kunis immoo wanta anaafsi yeroo hunduma wal agarsiisu nu gidduu jira. Sakkanaafiyyuu dhufuu dandeessa akka barbaadde ta'uu dandeessa itti malee iyyuu ishiin irraa garaa kutatteetti jechuudha. Egaa dhaqee gaafa jedhu maalidha baay'ee bareeddee jirta simboolsii dabalamee jira dubartii deesseyyuu hin fakkaattu jechaanidha jechuudha kan inni ture. Dhuguma Ruutaanii haalli uffannaa ishiis baqa nama ajaa'iba jechuudha. Guyyaa 10 maal jette sayyuu dubartiin tokko ani torbee lama guyyaa 15 yeroo isaan ciisanii beeka jechuudha. Galgalaa fi ganama qofaadha kan isaanii kutaa ciisichaatii gadi bahanii ishiin immoo egaa akka barbaaddeetti bahaa jirti jechuudha. Mana keessaa osoo hin taane manuma keessa deddeemaa jirti. Akka qorri shirra kunnee miidhamuu hin qabdu jechuudha. Saatii kana kallattii hundumaanuu mataa isaaniirraa shaashiin hin bu'u. Egaa Ruutiyyaan qinni qo'attee jirti jechuudha. Jabaadhee bareedee kunuunfameen ofiishee agarsiisa miqqanyoota koo warra kufaatii koo barbaadan jette fakkaatti. Hordoftoota siniin jechuun jaaladha. Baay'ee si dinqisiifanna asumaan obboleetti keenya. Egaa guyyaa har'aanii sifaanan ciisa dheenii caammaa isa baafatee jechuudha. Alga irratti ol bahee jechuudha. Ishiin mucaa biratti hin siqiini. Shittoo dibatteetoo jirta. Alarraa dhufte jechaanii turte jechuudha. Akka waan mucaan kan kee duwwaa ta'ee ani waanin akka waanin hin dadhabne akka tana hin dadhabinatu beeka jechaa ture halkan tokko keessatti jechaa ture jechuudha. Baay'ee tokko jechuudha. Jaalala immoo gamoo maalidha garuu iji sanaa Ruutaa bira dhaqee fuula isaa sirriitti ija isaa bakka jeessaati jechuudha. Hordoftoota sirriitti hin ilaalame jechuudha. Isheen illee itti qoosaa turte jechuudha. Waan godhen beekaa waan karaa hiriyoota isaatii Ruutaa kanarratti taasisaa jiru Abrahaam jechuudha. Ani dhugaa rabbi akkasii ittiin dallanne jechuun jaaladha. Isaa ofii keetii ati gaafachuu qabdu hiriyoonni kee akka gaafatan goote dubartii kanaadhaan laphee ishii cabsa laphee ishii miidhaa jirta jechuudha. Yeroo kanatti immoo dubartiin keessattuu jedhama haadholii yeroo dubbatanii yeroo garaatti baattu dubartiin tokko abbaa manaa isheettiidhaan miidhamtee itti taanaan inni kuni xabaasaa yoomiyyuu hin dagatamne hin irraanfatamne ta'eetu laphee ishee keessa taa'a. Kanaafiyyuu kunuunsa gochuufi qabdan hundumayyuu yeroo sanatti taasisuufi qabdu yeroo jedhanii isaan nama gorsanii dhageenyetoo jirra jechuudha. Kanaaf Ruutaa waan baay'ee miidhamte waan baay'ee jechuudha. Akkuma jetteeyyuu si faana kolfinaanii akka waan hundumayyuu hin beekneetti in dhageenyeetti miti ati kan yaaddu jechaanidha jechuudha. Kan isheen turte ani miidhamaan jira maal ta'aan jira ximintiin hin jiru jechaanii ture jechuudha. Natti qorre minaamina fa'eenna jedhuuni ani fatedda waliin cimnee turreerraa gaafa inni jedhuuni warri sitti ho'isan jiru sitti naannahanii jiru mitidhaayi. Kanaafiyyuu ka'iitii deemee ka'iitii bahii ani sababa kootiidhaani namni biraa lubbusaa akka balleessu hin barbaadu
jechaa turte. Innis immoo akkamitti naan guddisa ijoollee lama walitti qabee ati ijoollee mucaan daa'ima gaafannee dhuuni asitu daa'imadha. Siitu daa'ima si'i guddachuun barbaachisaa anaan miti. Si'i mana barumsaa galchuun kan barbaachisu anaan miti. Jechaanidha kan ishiinis turte jechuudha. Inni egaa shibira dhaqee jechuudha hin fakkeessa. Dhugaa dubbachuudhaan intala kanaadhaan akka miidhaa jirutti jechuudha. Akka barbaade ta'aa hoolee koomentii barreessee fi wajjin boo'ee maal jedhee intala ishii sana faanaadhaan ishii kana bira immoo dhaqee immoo akka barbaade ta'aa jira jechuudha. Yoo amma inni dhaqeera mitiira ishiin immoo maaliif dhufte ba'uu qabda jettee yoo nyaara ishiin immoo itti guurteetti ta'e sila mana kee dhufeef akkas godhatta miti jedhaan jechuudha. Dubbii micciira jechuudha. Ta'uyyuu malee dhugaa dubbachuu fi egaa yeroo akkatti burraaqanii akkatti kolfanii akkatti taphatanii namatti tola. Madaamoo keessa ofiitti baachaa bichaa dadhabbiidha jechuudha yaaddoodha. Wanta namaaf hin taane tokko immoo fagoon akkumatti ilaalanii ni beeku. Ruuttaadhaaf Abiraamin ta'a inni waan yaannu qabnu hin qabnu nuti. Maaliif inni agarsiisaa jiru ishii bira dhufee kan inni taasisu akka jaalalaa godha. Karaa hiriyoota isaati immoo gubee waada waan ta'eef baay'eedha jechuudha. Egaa waan ati taasiste hundumayyuu nan irraanfadheen si'iin waan ati gootee jechaanii turte. Isa yeroo darbee gaasatu akka ka'uun barbaanne akka jechuun akka isheen bira darbitudha. Waan taane nan dubbisiin jechaanidha kan isheen turte jechuudha. Bichaa Waaqayyo waan hundumaa keessatti iyyuu gaariidha. Maatiinis immoo dubbisuu barbaanna, haasofsiisuu barbaanna. Abiraamidhaan jechaadha kan isheen jirtu ganniin jechuudha. Namoonni baay'eenis immoo isa isaan dheengadda jechuudha. Akkasitti dhufanii dubartii kanatti iyyaa turanii baay'een namoota irra dubbatanii wacaniiru jechuudha. Aarsaniiru namoota jechuudha. Arabeelii fi biroo kaanii jechuudha. Carraashumayyuu jechuudha. Ruutaa warrum kana maaliif of keessaan baafne akka iddoo ishiin geenye bakka meeshaan yoo dhaabdee jareen kun lamaanii jechuudha. Yoo jireenya ishii keessaa bahanii kufaatii ta'ee kufaatii haa ta'u bakka nama siif hin taane nama aamilee kee tuqu nama jireenya kee dha'u maal hojii ofitti sissita maal hojii jakoo keessana ilaalee meerroo akkas jedhiitiidhaan jechuudha. Na jaalattame in sobdame isaanii ture jechuudha. Sila si jaalattuuf iyyuu siif ulfooftee siif da'uu dandeesse jechuudha. Si galee dubartiin dhiira tokko hin barbaanne kallattii garaagaraadhaan waan garaagaraa fayyadamteetu simmi jettee dhiirota faana jiraatte jechuudha. Osoo beekteetta ta'e jechuudha. Ishiin ati jala deemaa jirtu Abiraam dubartiidha malee iyyuu wanta biraa miti. Dhugaan siin jedha. Ishiin immoo hojii amanaatiin si jala deemaa jirti malee nagaadhaan miti kan si jala deemte akkatti dhanaadha manaa keetiidhaa fi mucaa keerraa si fageessite jechuudha. Waan hundumayyuu natti bahee bifti natti bahee maaltu natti bahee jechaa ture jechuudha. Ijoolleen immoo hin gegeeddaramte amma guddachaa dhuftu bifti ishii gegeeddaramaa dhufa jechuudha. Naa gurraachumaan si fakkaatee bifaan si fakkaate booddee haadha ta'uu danda'a. Si'i malkiin si fakkaate ishiin immoo na keessaa citee na keessaa bahee sammuu kootidha idda kootidha dhiiga kootidha jettee ta'u dubbachaadha jechuudha kan isheen turte jechuudha. Yamannyaam jechuudha akkattiidhaan dhaqee jeequu hin qabu. Ishiinis fuulatti hin badiini bakka dhiisi waan hundumayyuu dhufee haa ilaalu mucaasaa jedhaniini maatiin ishii gorsaniiru. Gorsa maatii isheetii dhageesseetti jechuudha kan waan hundumayyuu ta'aa turte jechuudha. Guyyaa kaleessaa egaa viidiyoo lama kan isaan gallakkisan tokko obboloonni ishii nu biratti arrafachuu qabda mucaa harmee biratti gatii nu biratti koottu jedhaniini jechuudha. Inni lammataa immoo inni immoo irratti wanni ta'aa ture jechuudha hojjechaa ture jechuudha. Isaanis akkasitti dhancannaqaa turan jechuudha. Maalime yoo dhiista yoo arrafatte yoo haara galfatte yoo boqotte saatii kana kunuunsuu qabdu haara galfachiisuu qabdu. Jaartiin immoo dhugaa dubbachuuf simmeetaawii ta'anii turan jechuudha. Ani amma humna kootii hojjechaa jira amma humna koo gargaaraan jira. Ishiin immoo nyaattuyyuu daa'ima nyaata coggaarraa qabdi waan ta'eef ol fa'ee ishii jedha. Amma fa'i nyaachuu jalqabeera galata waaqaayi. Ani mucaa koorraa eessan naqa gargar bahee ishiinis maal balleessite isinis noofnoo dhuftanii too gargaaraa jirtu aximintis hojjechaa jirtu jettee
dubbachaa turte jechuudha. Inni kun immoo asii immoo hiwwa qaba jechuudha. Akka daa'imaa godhata dhugaan siniin jedhanti. Maa jechuudhaan akkanaa Abiraam maalidha qomee wallaalee miti isa dhugaan siniin jedhe sanii sobee akka jaalalaa godhee akka maalii godhu jechuudha. Soba beekaa akkas gochaa jira jechuudha. Akka ishiin kolfitee fi taphattee wajjin bira darbituuf barbaada malee yakka gochaa jiru badala gochaa jiru wallaalee miti jechuudha. Namitti achi xibbaa xibbee taphattee jechuudha. Amma immoo guyyaa lama immoo maal guyyaa sadii hin jirtu jechuudha. Miidhuma kamirrayyuu jechuudha. Na isa kanadha jechuudha. Warra sana immoo jechuudha. Ijoollitti sana lamaanii Abeelii fi Buruukaa jechuudha. Akka isaan hin dubbanne jechuudha. Arraba isaanii millaacidhaan irraa kutuudha. Dhugaan siniin jedhu waa'idhuma ruutaa kana jechuudha. Maalama akka isheen taatu barbaadame haa guddifatti mucaashii baqa oosisaa jirti. Waan baay'ee taate gidiraa baay'ee dabarsite ji'a 9 muloota sifachi deemte iyyitu jechuudha. Ishiinis sirreessuudhaaf kallattii garaagaraa yaada garaagaraa haa fudhattuyyuu malee balleessaa guddaa kan qabu kanaaf Abiraamidha ishiin immoo hin barbaadu. Naa waaqayyo na galaggaleetteetu jirti jechuudha. Kaleessa dhageessan ittoo ta'e uffee isaa galatu si'in baqa amma immoo nan tagalaggale jechuun baqa nan badhaadhes irraan gargar bahuu kootiif jechuudha. Fakkaatena isa kanadha. Malumaaf iyyuu jabaadha siniin jedhaa eebbifama shalom.